Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti piroojeektiin Siitii Saaliyaansi marsaa lammaffaa miidhaatiin sammuu fi hawaasummaa dubartoota hojiif godaananii fi godaansaa deebi'an irra gahuu irratti qooda fudhattoota waliin marii gaggeesse. Piroojeektiin dhaabbata Siitii Saaliyaansiin deeggaramu keessumattuu godaansa biyya keessaa gara magaalotaatti taasifamuu fi buqqaatota naannoo Sumaaleerraa Adaamaa qubatan irratti xiyyeeffachuun leenjii kennuu fi deeggarsa gara biroos taasisuun hojjechaa ture jedhan. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa fi qorataan akkasumas qindeessaan piroojeektichaa Dr. Abtaamuu Kabbu. Marsaa lammaffaa piroojeektichaatiin immoo qooda fudhattootaaf leenjii hubannoo kennuu daballee sagantaa marii kana qopheessine jedhan. Marsaa duraa irratti deeggarsi kun kan xiyyeeffatu bakka hojii uumuu namoota godaansan gara magaalaa dhufaniif buqqaatotaaf bakka hojiin uumamaa tajaajila fayyaa babal'isuun jira. Qo'annoof qorannoo gaggeessuun jira. Hojjetaa hojjisiisaa wal quunnamsiisuun ni jira. Marsaa lammaffaattis kanumatti itti fufee gaggeeffame. Marsaa lammaffaa irratti keessaa irratti dabalamee wanti addatti kan hojjetamaa jiru marii dhimmamtoota wajjin gaggeessuudha. Wannaan akka godaansi kun dhaabbata tokkoon yookaan immoo qaama tokkoon qofa rakkoo inni fiduu danda'u hiikuun yookaan furuun hin danda'amu. Kanaaf dhimmamtoota adda addaatu jira. Dhimmamtoonni kun hundumtu hubannoo wal fakkaatu qabaatanii dhimma kana furuudhaaf gamtaamanii akka hojjetan haala mijeessuudha jechuudha. Kanaaf marii adda addaa yookaan diaaloogs dhimmamtoota walitti fidee yaada dhimma kanaan wal qabatan adda baasee kanarratti deeggarsa gochaa jira jechuudha. Kanaaf kanarraa kun isa keessaa tokkodha. Qormaattonni rakkoo godaansaan dubartoota irra gahuu salphisuuf dursanii karoosuun xiyyeeffannoon hojjetuu eegnaa ibsan. Qooda fudhattoonni dhimma kanarratti hubannoo wal fakkaatu yoo qabaatan gamtoomanii hojjechuun ni dabala jennee eegna jechuudha. Proactive ta'uun ni eegama waajjira mootummaarraa. Fakkeenyaaf dursanii yaaduu, dursanii karoorsuu. Fakkeenyaaf karoora bara kanaa bara dhufuu keessatti dhimma godaansaa akkamitti ilaalla? Akkamitti karoora keessa galchinee hojjenna jedhanii itti yaadu jechuudha. Hubannoon hoo jiraate. Hagamtu gara magaalaa Adaamaatti dhufa. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa yoo fudhanne hojii barbaaduudhaan yeroo dhufan of qofaa miti wanti barbaadan jira. Isaan akkuma jiranitti ta'e carraan barnootaa barbaaduun jira, fayyaa tajaajilli fayyaa jira, bishaan dhugaatiin jira, tajaajilli bu'uuraan jennu kun hundumtuu jira, hojii barbaaduun jira. Kanaaf kan magaalaa keessa jiru irratti bardanii jiru yookaan immoo ba'aa jiru dabalatee waan dhufuuf magaalonni kana beekanii dursanii karoorsuutu irraa eegama jechuudha. Barreeffamni bu'aalee qorannoo dhiyaachuun irratti mari'atameera. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa fi qorataan damee diinagdee Dr. Umar Bariisoo sababoota adda addaan ifatti mul'atuu baatus biyya keessaa fi biyya alattis lakkoofsi godaantota kan dubartootaa akka caalu qorannoon ni mul'isa jedhan. Bu'aa qorannoo dhiyeessaniin. Egaa akkuma istaatistiksiin akka argisiisutti lakkoofsi isaa wal diddiida jijjiirama. Haa ta'u malee sadarkaalee qaba. Sadarkaa biyyaatitti, sadarkaa magaalotaatti, sadarkaa godaansa biyya alaatitti, sadarkaa biyya keessatti akkanaan dhiyaata jechaadha. Haa ta'u malee lafarratti mul'atan garuu dubartoonni kun istaatistiksii irratti isaantu caala. Ijoollee biyya gara Arabaa deeman keessaa persantiin almost 50 yookaan 60 dubartiidha jedha istaatistiksiin. Garuu lafarratti mul'achuu dhabuu danda'an. Magaala keessatti warra dhufanis qo'annoo biyya keessa godhamee godaansa biyya keessaa harki olaanaan warra godaanan keessaa harki 19 dubartoota. Garuu kan dhiiraa immoo 15. Kanaafuu isaan turre godaanaa jechaadha, baqata jechaadha, iddoo hojii barbaachuuf deema jechaadha. Keessattuu gara magaalotaa deemu jechaadha. Kun immoo gama tokkoon carraa hojii argachuu fi galii maddisiisuuf mijatuun akkuma jirutti ta'e hojii fi iddoo hojii dhiibbaa koorniyaaf saaxiluun miidhaan irra gahaa eeran. Gudeeddii fa'aatu isaan qunnama karaa seera oolummaatiin yoo deemanii seerumaan illee yoo deeman wanni kun hin dhabamu ammas. Akkasumas akkuma isin jedhu hojiin isaanii gara guddaa hojii mana keessaa kana waan ta'eef hojii mana keessaa kun ammoo waa baay'ee nama saaxila. Gudeedamuu kana ta'a, eenyu ofii jecha mirga ofii sabbamuu ta'uu danda'a, xiinsamuu ta'uu danda'a, kanaan qunnama jechaadha. Gara biraatiin ammoo hojii dhabummaan illee isaantu irra saaxilama. Hojii argachuu irratti illee jaratu gadaana. Hojii kan saaxilamu gara guddaan dubartii.
Amma magaalaa keessatti arginu harka 27% amma Itoophiyaa keessa jiru hojii dhabummaan parsantii 27 achi keessaa dachaa lamaan kan dubartiitu caala hojii dhabanii jiru jechaadha dhiira caala jechaadha gara hojii warra argachuutti immoo yoo ilaalle dhiiratu irra hojii argata parsantii 9 tuqaa uumama dhiirti hojii argateera magaalaa keessatti dhiirti dargaggeeyyiin baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufan weeraas dubartiin immoo kan dhufan sun parsantii 5 qofa jechaadha hojii argatan kanaafuu gara naa miidhamu jechaadha hojii dhabummaan baay'ata jechuun baay'een qaxaraman jechaadha kanaan hin miidhamu yoo hojii mana keessatti lama daddaatiif hin saaxilamu biyya alaa kana keessa fattu yoo achi as deebi'an birrii fa'oo jalaa badde amma maatiin yeroo baay'ee waadaa isaanii eegu warri maatii birrii as ergadhu hin ergatti ijoolleen jalaa balleessanii yoo dhufan birrii ofiin argatanii therefore aga hamileetu qabu aga sammuutu qabu aga sammuutu qabu kanaaf isaan gaa kun miidhaa isaan irra gahu jechaadha. Keessumattuu magaalotni godaantotni dhiibbaa qofa osoo hin taane carraas qabatanii akka dhufan hubachuun tarsiimoo hojii dhamichaaf ta'uu baafachuun rakkoolee mul'atan furuun wanta boriif jedhamu akka hin taane ibsan. Ogeeyyiin waajjiroota dhimmi ilaallatu magaalota Adaamaa, Bishooftuu fi Mojoorraa dhufan akkasumas qooda fudhattoonni gara biroo maricha irratti hirmaataniiru. Dhimma xiyyeeffannaa barbaadu waan ta'eef itti gammanneeti leenjii kana kan fudhachaa turre jechuudha. Dhimmichi immoo dhimma xiyyeeffannaa barbaadu dhimma hooggansaas kan barbaadudha. Dhimmichi dhimma gama siyaasaan gama diinagdeen gama hawaasummaan miidhaa kan qabsiisu waan ta'eef xiyyeeffannaa guddaa barbaada nuti itti gammannee dhimmicha immoo fudhannee gallee irratti hojjechuudhaaf qophii qabna jechuudha. Dhiiras haa ta'u dubartii karaa isa miidhutti akka hin deemne dallaalaan karaa badee ofillee miidhee maatiillee akka hin miine akkuma san hawaasallee akka hin miine irratti hojjanna jedhee yaada. Ergaa kana fudhannee gallee uummata keenya barsiifne yoo deemullee kan barbaachisu ka ta'u taate karaa seera qabuun karaa gaafa asii deemullee karaa seera qabeessaan deemee gaafa achi dhaqellee miidhaan isarra hin geenneen dhiiraaf dubartiilleen akka deemu akka amantaa keenyaatti gorsa kennaa kana irraa baranne jechuu barbaada.